Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambaliiwwan guma uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha. Caamsaa 2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'ati jalqaba irratti hangafoota oduu. Ijaarsa sarara baaburaa Awaash Waldiyaa irratti waldhabdeen seeraa yeroo dheeraaf adeemsifamaa ture injifannoo Itoophiyaan xumurame. Trump USA'n dooniiwwan ugguraman hulaa Hormuz keessa akka nagaan dabarsuu eegaltu ibsanii. Pakistaaniif Iraan marii nagaa dhaabbate deebi'ee akka jalqabuuf irratti mari'ataa jiru. Doonii garba Atlaantikii irratti weerarri vaayirasii namoota 3 ajjeese. Chaayinaan qoqqobbii Yuunaayitid Isteetsiin fudhannu jette. OFM dambalii dhunguu uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawalaa buutii amma oduu bal'inaan. Ijaarsa sarara baaburaa Awaash Waldiyaa irratti waldhabdeen seeraa yeroo dheeraaf adeemsifamaa ture injifannoo Itoophiyaan xumurame. Manni murtii jiddu galeessa idil addunyaa teessoon isaa Londanitti argamu himata doolaara miliyoona 979.9 dhaabbata Turkiyaaf Merkeziin dhaabbata baaburaa Itoophiyaa ARC irratti dhiyeesse kuffiseera. Manni murtii jiddu galeessa idil addunyaa teessoon isaa Londanitti argamu himata doolaara miliyoona 979.9 dhaabbata Turkiyaaf Merkeziin dhaabbata baabura Itoophiyaa ARC irratti dhiyeesse kuffiseera. Murtiin kun Itoophiyaaf injifannoo guddaa yoo ta'u qabxiilee ijoo kenneen manni murtichaa himannaa guddaa dhaabbatichi doolaara miliyoona 750 dhiyeesse guutummaatti kuffise. Dhaabbatichi doolaara miliyoona 29.1 kanaan dura ARC'f kaffalee akka deebisu ajajame. Manni murtichaa maashinarii konkolaatotaa fi meeshaaleen ijaarsa piroojeektichaaf gara biyyattii galfaman hundi gara ARC akka dabarfaman ajajeera. Akka gabaasni kun jedhutti bu'aan kun kasaaraa maallaqaa guddaa irraa biyyattii baraaruu qofa osoo hin taane bu'aa dantaa biyyaalessaa Itoophiyaa sadarkaa idil addunyaatti kan kabaju ta'eera. Odeessa ibaatiin daandiin qilleensa Itoophiyaa badhaasa Airlines gaarii Afrikaa kan Apex 2026 injifate. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa filannoo imaltoota Apex 2026 irratti badhaasa Airlines gaarii Afrikaa Best Airlines in Africa jedhamu injifachuun kabaja dabalataa argateera. Badhaasni kun ragaa imaltoonni addunyaa tajaajila daandii qilleensaa Itoophiyaa irratti qaban irratti hundaa'uun kan kennamedha. Injifannoon kun daandiin qilleensichaa tajaajila qulqullina qabu amanamummaa fi teekinooloojii ammayyaa fayyadamuun Afrikaa keessatti dorgomaa cimaa ta'uu isaa irra deebiin mirkaneesseera. Badhaasni kun milkaa'ina daandii qilleensaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane Itoophiyaan jiddugala geejjiba qilleensaa addunyaa ta'uuf tattaaffii godhaa jirtuuf beekamtii guddaadha. Trump USA'n dooniiwwan ugguraman hulaa Hormuz keessa akka nagaan dabarsuu eegaltu ibsanii. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp USA'n wiixataa irraa eegaluun dooniiwwan ugguraman hulaa Hormuz keessa nagaan dabarsuu akka eegaltu ibsanii. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp USA wiixataa irraa eegaluun dooniiwwan ugguraman hulaa Hormuz keessa nagaan dabarsuu akka eegaltu ibsanii. Tiraamp faayidaa Iraan baha jiddu galeessaa fi Ameerikaaf jecha dooniiwwan hulaa Hormuz keessatti ugguraman akka baasuu eegalu biyyoota kanneen itti himneerra jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social irratti barreessanii. Biikam akka deeggarsa USA kana argattu garuu hin ibsine. Trump adeemsa Project Freedom jechuun moggaasan kana keessa jiddu seentummaan tokkollee akka hin jiraanne akeekkachiisaniiru. Yoo jiddu seentummaan jiraate tarkaanfii humnaan akka fudhatanis ibsa. Erga waraanni gurraandhala gara xumuraa eegalee Iraan hulaa Hormuz cufuun haaloo ba'aa jirti. Ameerikaanis dooniiwwan buufataalee Iraan irraa ka'anitti karaa cuftee jirti. Kanaaf hulaan daldala boba'aa addunyaa akkaan murteessaa ta'e Hormuz uggura biyyoota lamaan Iraanii fi USA jala jirti jechuudha. Eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan keessatti ajajaa kan turee fi miseensa gameessi paarlaamaa Iraan kan ta'e Ibrahim Aziizii jiddu seentummaan Ameerikaan taasistu kamiyyuu akka waliigaltee dhukaasa dhaabuu sarbuutti ilaalama jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessanii. Trump ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsanii bakka buutonni USA warra Iraan waliin marii abdachiisaa ta'e gaggeessuu fi mariin kunis bu'aa gaarii hunda fayyadutti kan baasu ta'uu ibsanii. Itti dabaluunis opereeshiniin kun USA Iraan fi biyyoota baha jiddu galeessaa kaan bakka bu'uun miira deeggarsa namoomaa tarkaanfii fudhatamu ta'a jedhanii. Biyyoota baha jiddu galeessaa kanneen garuu tokko tokkoon hin ibsine. Wayita opereeshiniin kun gaggeeffamu Teheraan waliin qindoomin isaanii akkam akka ta'e hin ibsine. Tiraamp dooniiwwan hunduu akka tasgabbii naannawa sanaatti deebi'ee nagaan yabaluun danda'amutti akka hin deebine ibsuun USA'n kiyyoo kana keessa dooniiwwan baasuuf hojii eegaluu ibsanii. Dooniiwwan kunneen akka nagaan socho'an darban goona jechuun uummata kubbaaniyaa fi biyyoota badii tokko malee dararamaa jiran baraaruu jechuudha jedhanii. Ajajni giddugalaa USA Operation Project Freedom jedhu kanaaf loltoonni 15,000 misaayilonni fi xiyyaaronni waraanaa 100 akka bobbaafaman ibsanii. Erga waraanni Iraan eegalee hojjettoonni doonii 20,000 ta'anii fi dooniiwwan 2,000 caalan galuu galaana kana keessatti ugguramaniiru.
Namoonni dooniiwwan kanneen irra jiran dhiyeessii meeshaalee nyaataa fi wallaansa argataa waan hin jirreef miidhaa qaamaa fi fayyaa sammuu saaxilamu sodaan jedhu jira. Boba'aa fi gaasiiwwan uumamaa qulqulluun dhibbantaa 20 ta'u karaa hulaa Hormuz darban. Kanaaf ulaan kun sababa waraana Iraan wayita ugguramu gabaa boba'aa addunyaatti akkaan dabale. Trump opereeshinii kana kan ibsan erga miidiyaa mootummaa Iraan faana hidhata qabu tasniim Ameerikaan yaada marii araaraa Iraanitti tibbana dhiyeessite fudhachuu gabaaseeti. Akka gabaasa kanaatti Iraan deebii karaa Paakistaaniif dhaqqabe keessa deebitee ilaalaa jirti. Ameerikaan deebii Iraaniif kennu ammallee ifatti hin dubbanne. Dilbata kaleessaa immoo Tiraamp yaadni Iraan dhiyeessite fudhatama akka hin qabne miidiyaa Israa'el kan Niwus jedhamutti himani. Miidiyaan Iraan akka gabaasetti karoorri nagaa qabxii 14 qabu Iraan dhiyeessite Ameerikaan akka humna isii daangaa Iraanitti dhiyoo jiran baastuu fi uggura galaanarraa akka dhaabdu gaafata. Akkasumas dhukaasni gama maraan akka dhaabbatu gaafachuun haleellaa Israa'el Libaanus keessatti raawwataa jirtu eere. Karoorri Iraan dhiyeessite kun biyyoota lameen jidduutti guyyoota 30 keessatti akka waliigaltee irra ga'amus gaafata. Akka gabaasa miidiyaa mootummaa Iraanitti wixineen karooraa kun waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka itti fufu osoo hin taane waraanni akka dhaabbatu gaafata. Paakistaanii fi Iraan marii nagaa dhaabbate deebi'ee akka jalqabuuf irratti mari'ataa jiru. Paakistaan marii nagaa USAf Iraan jidduutti dhaabbate deebistee kaasuuf tattaaffii guddaa taasisaa akka jirtu himamaa jira. Paakistaan marii nagaa USAf Iraan jidduutti dhaabbate deebistee kaasuuf tattaaffii guddaa taasisaa akka jirtu himame. Dippiloomatii olaanaa Paakistaan Ishaaq Daargita isaanii Iraan Abbaas Argaachii waliin bilbilaan dubbataniiru. Mariin Paakistaanii fi Iraan kun kan ta'e erga Teheraan yaada nagaa Iraan fooyyee qabxii 14 qabuu fi waraana kana xumuruuf dhiyeessite irratti deebii Ameerikaan kennite gamaaggamaa jirti jettee erga ibsite sa'aatii muraasa booda. Ministeerri dhimma alaa Iraan Argaachi Paakistaan jiddu seenummaa gama lamaan jidduutti garaa qulqulluu fi ijaarsa ta'uu isii galateeffataniiru. Ishaaq Daar karaan nagaa ittiin dhufu dippiloomaasii fi marii qofa ta'uu irra deebi'anii ibsaniiru. Marii kana keessatti wanti amma itti maxxane dhimma sagantaa niikuleeraa Iraan yoom akka kaafamudha. Iraan jalqaba dhukaasa dhaabbatan dhaabuu fi dhimma niikuleeraa marii marsaa lammaffaa irratti akka mari'atamu yaada dhiyeessite. Deebii kanaaf USA'n karaa Paakistaan dhimma niikuleeraa irratti mari'atamee dhukaasa dhaabbata dhaabuu moggaatti akka irratti waliigalamu cimsite. Paakistaan marii kallattiin Ameerikaaf Iraan jalqaba ebla 1112 keessummeessite turte garuu waliigaltee irra hin geenne. Haa ta'u malee yeroof dhukaasa dhaabuun pirezidaantii Doonaald Tiraamp dhiyeessan ammallee dippiloomaasiif banaadha. Iraan gamasiitiin Ameerikaan Istiriit of Hormuz humnaan banuuf yoo yaalte haaluu akka baatu akeekkachiifte. Nageenyi naannoo milkaa'ina marii kanaa irratti hundaa'a. Gama biraatiin Iraan sochii loltoota galaana Ameerikaa bishaanota Hormuz keessatti taasifamu waliigaltee dhukaasa dhaabuu diiguu danda'a jechuun akeekkachiiste. Iraan duulli waraanaa humna galaanaa Ameerikaan bishaanota Hormuz irratti gaggeessuuf karoorsite waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuu danda'a. Karoorri kun lola deebisee kaasuu mala jechuun sodaa jiru uumeera. Teheraan akka ibsiteetti karoorri Waashingitan dooniiwwan daldalaa sarara bishaanii tarsimawaa ta'e kanaan deeggaruuf qabatte tarkaanfii tuttuqaadha jettee kunis carraaqqii dhukaasa dhaabuuf taasifamu kan gufachiisudha. Dabalatanis sochiin humna galaanaa Ameerikaa dabalaa dhufe kun qabxiiwwan waliigalchaa keessatti kaa'aman kan cabsudha jettee jabeessite. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp tarkaanfii sochii tiraafikaa bishaanota Hormuz kan sababa qoqqobbii fi mudannoo waraanaatiin torbanootaaf kutan deebisanii jalqabsiisuuf yaadame kana deeggaruu dubbataniiru. Duulli dooniiwwan qajeelchuu fi sararoota dhiyeessii addunyaa tasgabbeessuuf kan kaayeffatame ta'uu ibsa. Haa ta'u malee xiinxaltoonnii fi gabaasaaleen oduu addunyaa akka mul'isanitti tarkaanfiin kun Waashingitan dhiibbaa Iraan irratti godhaa jirtu osoo hin laaffisiin kutaa diinagdee sababa addaan cituu yaa'insa enerjii fi sararoota doonii addunyaatiin dhufaa jiru hir'isuuf akka dirqamte kan argisiisudha. Kun kan mudate yeroo walitti bu'iinsi kun sadarkaa baay'ee of eeggannoo barbaadu irra gahee fi gama lamaanuu carraaqqii tasgabbii uumuu fi fedhii olaantummaa tarsimawaa ol simsiisuuf yaalaa jiranitti. Taateen kunis naannoo galaana Pershiyaa Galfa Riijin keessatti dogongorri kamiyyuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo gabaabaa keessatti diiguu danda'a sodaa jedhu uumeera. Doonii Garba Atlaantikii irratti weerarri vaayirasii namoota 3 ajjeese. Imaltoota doonii Garba Atlaantikii irra yabalaa turte keessa turan keessaa namoonni 3 dhibee weerara antivaayirasii ta'a jedhamee shakkamuun du'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibse. Chaayinaan qoqqobbii Yuunaayitid Isteetiin fudhannu jette. Imaltoota doonii Garba Atlaantikii irra yabalaa turte keessa turan keessaa namoonni 3 dhibee weerara antivaayirasii ta'a jedhamee shakkamuun du'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibse. Kana malees namni tokko qabamuu fi namoonni 5 shakkamuun ibsameera. Lammiin Biriitan umrii waggaa 69 tokko haalaan dhibamee Afrikaa Kibbaa magaalaa Joohanesbargitti yaalarra jira. Antivaayirasii qabaachuun kan barame nama kana qofa yoo ta'u kanarraa ka'uun weerarri vaayirasii kana doonii kana keessatti ka'uun shakkameera. Dooniin kun MV Hondes kan jedhamtu kan kubbaaniyaa Ocean Wide Expedition jedhamuuti. Arjentiinaa irraa namoota 150 feetee kan kaate yoo ta'u yeroo ammaa handaara galaana magaalaa Cape Verde jedhu dhaabbatteetti. Antivaayirasii hantuutaan kan baatamu yoo ta'u
wantoota gogaa ta'an qaama hantuutaa keessaa ba'an irraa foolii ka'uun qilleensa irra faca'a. Vaayirasiin kun fincaan bubbaa gurra hantuutaa irraa ka'uun qilleensa keessa wayita tamsa'u nama qaba. Carraan isaa dhiphaa ta'us wayita hantuunni nama ciniintu nama madeessitu namatti darbuu mala. Vaayirasii kanaaf hanga ammaatti wallaansi addatti barame hin jiru. Mootummaan Chaayinaa dhaabbileen biyya keessaa qoqqobbii Ameerikaan daldala boba'aa Iraan irratti keessi hojiirra akka hin oolchinee fi beekamtii akka hin kennine qajeelfama cimaa kenneera. Mootummaan Chaayinaa dhaabbileen biyya keessaa qoqqobbii Ameerikaan daldala boba'aa Iraan irratti keessi hojiirra akka hin oolchinee fi beekamtii akka hin kennine qajeelfama cimaa kenneera. Ministeerri daldalaa Chaayinaa ibsa dilbata darbe kenneen tarkaanfiin Ameerikaan dhaabbilee boba'aa qulqulleessan gurguddoo kanneen akka Hengelii peetirookeemikaala irratti xiyyeeffate seeraan ala ta'uu fi seera addunyaa kan cabsu ta'uu ibseera. Dhaabbileen Chaayinaa uggura qabeenya Ameerikaaf uggura daldalaa akka hin fudhanne hojiirra akka hin oolchine seeraan dhoorgamaniiru. Qoqqobbiin kun irra caalaa dhaabbilee boba'aa qulqulleessan gurguddoo 5 irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kanneen keessaa Hengel peetirookeemikaal dabalateeti. Dhaabbileen kunneen Iraan waliin boba'aa daldaluun himatamanii. Ministeerri daldalaa Chaayinaa tarkaanfii kana jidduu seenuun seera harka dheeraa jechuun dantaa dhaabbilee biyya keessaa eeguu fi tarkaanfii seeraa fudhataa akka jirtu ibseera. Tarkaanfiin kun waldhabdee daldalaa fi ji'oopolitikaa Beejingii fi Waashingitan jidduu jiru daran hammeessa jedhamee eegama. Chaayinaan murteen kun bu'uura seeraa haaraa seerota biyya alaa haqaan akka hin hojjenne ittisuuf fudhatte irratti kan hundaa'e ta'uu ibsiteetti. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.